አግኝተናታል። አብሽሩ ችግር የለውም አግኝተናታል። እዛ ቢሮ ያለ ሰው ነው የደበደባት የገደላት አሉ። ችግር የለውም አብሽሩ በቃ እኛ እንከታተለዋለን። እነሱ ጋር እያወራን ነው። አዎ ትክክል ነሽ። እኛም ኮምፒውተር ላይ ልጅቱን አግኝተናታል። እነሱም ኤጋ ሐኩማ ለኔ ደውሎ ለናንተ ነግሯቸዋል። አሁን ማን ነገራችሁ? ወራ ቢሮስቱ አጄሴ ጀራኒ ደበደበኒ አላ አሰቃቂዳን አጄፈምት ቢሮ ኬሰቲ ቢሮ ሳውዲ አረቢያ ኬሰቲ አሸማ አርከፉኒ ኦርዶፍቶታ ከበጀምቶታ ቻናል ዩቲዩብ ያስከለች ጀለቲ አርገምታን ጅረጅርቱ በከጅርተንቲ ነጋና ዋቂስኒ ፋባየቱ ኤጋ ምንጨየንቱን አኩማኪያ አብኬሰኒ ደለገቹ ደፍ ገረ ሳውዲ አረቢያ ዮዴምቱ ይሮ አማ ከና war mane ta'uufi dinnan jijjiirrattee yeroo lama sadi jijjiirrattee achumatti deebite yeroo kanatti war biiroo dabadabanii ajjeesanii jechuudha. Egaa yeroo darbees dubbadhee tan ture baay'ee tokko dhugaa dubbachuu waan baay'ee nama saalfachiisuu fi baay'ee namoota cubbuu hin sodaanne ijoollee miskiina homaan beekne itti taphataa jiranidha. Egaa waan iyyeessaa namoota achi jirasanitti yaa faraduu wanta biraa homaa hin jedhu dhugaa dubbachuuf hedduu waan laphee nama cabsuudha jechuudha. Miila darbesi ijoollee akkanatti dabadabaniiti kaan gara biyyaatti dabarsanii kaan immoo dabadabanii achittuyyuu ijoollee nyaataaf dhugaatii dhoowwatanii jechuudha. Seerri biyya san keessanii jira garuu immoo biiroo sun yookiin cufamuu qaba yookiin immoo to'annaa seeraa jala ooluu qaba jechuudha. Egaa maal jedhe seetanii namicha bilbilanii fi akkuma dhageessan sagalee isaa irratti maal jedha dura arabatu ajjeesee jedhe. Akkamitti arabni ajjeesee micayyoon tun silaa biirootti deebitee erga biirootti deebitee isin biraa torbee lama sadi guuttee jedhanii gaafatanii eeyyen sarraatanyatu dabaddabee ajjeese sarraatanyaan biiroo keessaa jedhe. Ilaala dhalli namaa kabaja hin qabu. Namni akkamitti namarraa dhalate ilmoo namaa akkamitti dabaddabee ajjeesa? Naafaa dabartu jetteeti malee yookiin immoo nuufaa dabarsitu jedhaniiti maatiin ishii kun akkanatti biyya aboobu jechuudha dhugaa dubbachuuf. Akkanatti ajjeestee jechuudha intalli kun. Yeroo baay'ee beektanii biiroo keessatti ijoollee inda'uun madaamotarraa wara biirooti abashaa keenya jechuudha kan ijoolleef xalaata ta'aa jiru jechuudha. Dhugaa hedduu takka nama saalfachiisa baay'ee tokko namni kee deebi'ees ajjeesa gaafa jedhan baay'ee mataa nama dhukkubsa. Okay araboonni yaa ta'u namni kee Itoophiyaa abashaan ilaalaa dhugaa dubbachuu gara jabina nama keenya. Mucayyoon tuni yoo jijjiirratte mana tokko lama ni beeku. Uummanni kuni uummata araboota ni beeku mana lama dhiisin mana 10 yoo jijjiirratte yoo hojii hin barbaanne gara biyyaatti galchu yookiin ofirraa baasu malee mucayyoo tana giddiidhaan hojjisiisu. Namni tokko namaa ta'u malee dalagaa tokko yookiin immoo dhukkubsattee ta'uu danda'a dhugaa dubbachuuf. Akkamitti ilmoo namaa akka sareetitti ammuma sareetuyyuu hanqattee ajjeefamti mucattiin tun. Ishiinis warra qabdi maatii ishii hin barbaada. Akkamitti dhugaa dubbachuuf hedduu mataa kiyya keessa naanna'ee baay'ee tokko garaan na gubatee jechuudha. Egaa amma kan ta'e boodafuyyuu ijoollee achi jiranii ani kanan dhagee dhugaa dubbachuuf biiroon sun biiroo miti. Baxaamitti baallagee biirooti beektanii. Maaliif jennaan uummata sina siraata hin qabneedha. Seerri ni jira garuu uummata sina siraata hin qabne uummanni abashaa jechuudha. Sinii galee. Yeroo baay'ee ijoollee giddiidhaan baqa dabadabanii wanti isaan achirratti raawwatan ana ijoolleen natti maatii turanii jechuudha dhugaa dubbachuuf. Ijoollee baay'ee achi tassaqaayya'anii halkan takka lama achi keessa buruu jechuun baqa beeksanii baay'ee cinqi. Manni hidhaatillee sina siraata qaba garuu immoo biiroo sanbuluun baxaamitti biiroo saawudii sanbuluun baxaamitti nama jibbisiisa jedhanii ijoolleen achi keessaa ba'anii hojii seenan natti maa turanii bo'aa turanii jechuudha. Rabbi yoo nu jaalate biiroo sanitti nu deebisinii jechaa turan. Sinii galee. Kanaafiyyuu ijoolleen tun halkan takka halkan lamatti akkanatti siqiq kan jedhan warri achi keessa jiran maal ta'u laata jedheetan dhugaa dubbachuuf sammuu kiyya keessa. Innaa
mixatti way biyyarraa deemte yeroo san irratti yeroon bilbilu lakkoofsa 5dha lakkoofsa 5 news jalan kaasan hojiin isaanii ilaalaga odoo waan gaarii dalaganii osoo waan gaarii hojjetanii nama hin tabaabaru nama hin kabaju garuu nama hin kabajanii jechuudha biyya kana dhugaa dubbichuuf hedduu rabbichaan yaa faradu dhiiga ishee lafatti hin balleessinii isaanuyyuu yaa ofitti masakkaranii sagalee namtichaa dhageessanii egaa to'annaa seeraa jala akka oolanis immoo abdiin qaba isheenis immoo akkuma mixattiisan ajjeestetti akka ajjeefamtu abdiin qaba jechuudha ilmoo namaati isheen illee akkasi dabadabdee ilmoo nama waa jalaananne attaatii miti micayyoon tun ta'uu fi dinna yookiin immoo dhukkubsattee ta'uu danda'a akkamitti waliif hin hubanne dhala akkamitti dhugaa dubbachuu namni namarraa dhalatee akkamitti nama isa fakkaatutti dabadabee lubbuu baasa moo haram arabismaa booda huyyuu ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa maal gootu warreen mana badaa miidhagxanii biiroo kana gaafa argitan miila darbe giddeetti biiroodha micayyoo dabadabanii ishiin tarii tuni bilbila irree qabaachuu dhiisuu dandaachisi micayyoo amaaraa wayitii dabadabee biirootti jechuudha dabadabanii micayyoo sun iyyattee giddiitti baasan ishiin jalaa baatee gara biyyaatti galfamte ammas immoo tun osoo akkasumatti miidiyaa qabatte silaa inni iyyatti turte garuu immoo namoonni akkanaa kun baay'ee dhugaa dubbachuuf baay'ee rakkoodha egaa ijoolleen keenya sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha sirriitti of eeggannoo godhaa bakka akkanaa kana wanta akkanaa kun waan jiru sirriitti of eeggannoo gochuu qabdu achitti illee hin deebitanii jechuudha maaliif nama akkanaa kana namoota akkanaa kana bakka seexanni baay'atu kana achitti deebi'uu hin qabdan dhugaa dubbachuuf cimqamtaniituma achitti achuma taa'uu qabdu malee micayyoo fayyaa hojii biyyaa baate maatiin ishee akkuma argaa jirtan hin boo'u jechuudha baay'ee nama saalfachiisa dhugaa dubbachuuf hedduu micayyoo miskiin akkamitti namni namarraa dhalatee akkanatti garaa namatti jabaata akkamitti garaa walitti jabaatu dhugaa dubbachuuf baay'ee rakkoodha kanaafiyyuu ijoolleen keenya achi deemtanii booda fuyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa obsa qabaadhaa tarii micayyoon tunis yookiin hojii seensisuu didanii walitti dubbatanii aariidhaan waan akkanaa kun uumamuu danda'a garuu immoo ijoolleen keenya tigistii godhatanii obsaan hanga isinii danda'ametti namoota akkanaa wajjin dubbachuu dhiistanii obsaan eeggachuu qabdu tarii biyya ofiitirraa ba'anii hireen ofii akkana nama gooti keenya carraan bakka hundatti hireen keenya rakkisaadha baay'ee rakkoodha kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo warreen biiroo akkanaa jirtan sirriitti of eeggannoo godhaa of hin gatinaa naakka isiniin jedhaa turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa turaa